Yooyaa harkafuun har'a seenaa nama haalaan jabaa fi falmaa hadhaa'aa Walloo keessatti geggeessee ture isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Bashira matee asana meeshaa raabseraan yaadata. Muhammad Ayyaasuun Masarrashiidee kooseenaan yaadata. Oromoo Walloo jechuun saba Oromummaa, eenyummaa fi aadaa isaa afaan qawweedhaan bara duriirraa eegalee tiksee asiin ga'edha. Bara 1868 keessa yeroo duulli Habashootaan durfamu Walloo weeraretti gootittii Warqituun mootii warra Habashaa galaafachuun seenaa guddaa hojjetteetti. Maal kana qofaree ilmaan ishee lafti Walloo biqilchite hunduu gootummaadhaan beekamu. Amma seenaa gootichaa haalaan jabaa fi falmaa guddaa Walloo keessatti geggeessee ture isiniif dhiyeessa. Hasan Ammee kan dhalate Oromiyaa Kaabaa godina Walloo keessatti. Hasan Ammee jechuun goota jabaa Walloon qabdu irra darbee goota Oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha. Gootichi Hasan Ammee didda Haayile Sillaasee finciluun yeroo jalqabaaf kan bosona seenee namoota jajjaboo akka isaatii ta'an gurmeessuun hidhachiisee gurmeessee waraana Habashaatti duulaa ture keessaa isa tokko. Bara sana keessa yookaan yeroo sanatti bara Haayile Sillaaseen Walloo qabatee ture keessa Haayile Sillaaseen Walloo hunda qabate osoo hin taane magaalaa Kamisee qofa bulchaa ture. Magaalonni biroo harka Hasan Ammee jala bulaa turte yookaan magaalaa biroo Walloo keessatti argaman hunda isaaniiyyuu kan bulchaa ture Hasan Ammeeti. Hasan Ammee jechuun goota jabaadha. Jeneraalota Haayile Sillaasee yoo xiqqaate namoota 30 ol kan galaafatedha. Awwaalli jeneraalota kanaas ammayyuu baadiyyaa Walloo keessatti ni argama. Haayile Sillaaseen lola jajjabaa xiyyaara Ingiliziirraa kan ergifatameen waggoota 5 oliif uummata Walloo lolaa ture. Gootichi Hasan Ammees lola sana irratti tarkaanfii fudhateen tumee daaraa gochuun injifannoo ajaa'ibsiisaa galmeessisaa ture. Barri kun bara Waaqoo guutuunfaa Baalee keessatti qabsoo geggeessaa turan ture. Bara baay'ee hadhooftuu ture. Bara ilmaan Oromoo irratti duulamus ture. Mootummaan Habashaa Haayile Sillaaseedhaan durfamu gooticha Hasan Ammee yeroo dheeraadhaaf mo'achuu dadhabnaan isa qabuudhaaf shira qopheessan. Abbootii amantii yookaan sheekota walitti qabuun Hasan Ammee akka harka kennate nuuf kadhaa, yoo inni yaamicha keessan kabajee harka kennate nuti ammoo dhiifama goonee fi bilisa isa baafna jechuudhaan waadaa galaniif. Gooticha Hasan Ammee sheekotaan kadhatamee akka dhufu erga godhanii booda sheekonnis Hasan bira deemuudhaan yaa Hasan keenya si'ii fi mootummaa gidduutti araara buusuu dhufne waan ta'eef nuuf jedhiitii harka kennadhu. Rakkoo sirra ga'u hundaaf nuti itti gaafatamaa jechuudhaan itti deddeebi'anii gooticha Hasan Ammee kadhatan. Naannoo kanatti yookaan naannoo Wallootti namni ajaja sheekotaa gurguddaa fudhachuu dide akka nama abaaramaatti ilaalama waan ta'eef gootichi Hasan Ammeetis sodaa mootummaatiif osoo hin taane sodaa sheekotaatiif jecha waamicha isaanii kabajee jara sheekotatti harka kennate. Garuu boodarra waan hin eegamintu isa mudate. Mootummaan Habashaa sheekota ganuudhaan gooticha Hasan Ammee mana hidhaatti darbate. Boodarra mana hidhaatii baasanii guyyaa gabaa hawaasa gidduutti akka fannifamee du'uuf murtii dabaatti laatan. Akkuma jedhanis fannifamee akka du'u itti murteessan. Jabana sanitti namni tokko fannifamee yoo funyoon irraa cite bilisa baafama ture. Garuu funyoon Hasan Ammee ittiin rarraafame jettus isarraa sodaa guddaa waan qabaniif fannootti deebisanii ajjeesan.
waan nama dhibu yookaan waan nama boonsu keessaa gooticha sanammee osoo harki isaa hidhaa jiru yeroo fannisuuf funyoo mormatti kahan namicha isa fannisaa jiru sana miillaan garaa keessa dhiituun battalumatti ajjeesee ofiifis wareegame. Kamisee hin bu'inaa kamiseen kan cubbuu asanammee jiraaf kamis baatee lubbuun jechuudhaan itti weellifamaa ture jechuudha. Qophii koo har'aa asumarratti goolabeen jira. Hanqina jiruu fi dogoggora jiruuf na of galchaa na sirreessaa abaaboo dhaabaa.